ija jabinaan obbuusa bakka taa'eessa deemnaan lollichi ni yaade eeggartoota dhugaa darban biyyoon nyaate har'a maaltu taanaa dudduuba deebinaa dunachiini namnu mirga Yesuus qaabna gosa Qaraaniyoon isa lolee moo'u sanatti amaneera homaa hin yaada'u. Akka jaarraa dukkanaa sanaa waljeessonni qabsaanitti dhaloonni keenya soleen jedhu ifee mul'atanatti lubbuun hinduutu jedhee lataa har'umayyuu firdiin hin kennama somni jawwicha inni guddaan wiirtuu addunyaa irratti lallaafama. Mallattoon isaa yoo qoratamu sammuu ogummaa qabuunidha akka ilmaa waaqaa saffuutee aanatu cubbuu dhiisa jedha. Fayyina kootiif ragaan qaba isa fannoo irratti dorga'ee ittiin bareedu yaa seetanaa sobdummaa keetu bakkeetti ba'ee. Deemnaan lollichi ni yaade eeggartoota dhugaa darban biyyoon nyaate har'a maaltu taanaa dudduuba deebinaa dunachiini namnu mirga Yesuus qaabna. Qaraaniyoon isa lolee moo'u sanatti amaneera homaa hin yaada'u. Abboomota kurnan keessaa nama akkamitti laaqame dhaloota keenyas maaltu jaamsee otoo arguu akkamitti amane wanta addaa gochuu danda'a abiddayyuu waaqarraa buusaa humni samii harkaan fuudhamne kanaaf lubbuu hedduu goyoomsaa.
gidduutti yeroon qorannaa macaafa qulqulluu hafeeraa. Akka fedheetti lallabee nama hedduu yeroo goyyomsu obbummaa isaas irratti argee falmuudhaaf ija san jabeessu. Isa deemnaa lollichi hin dhiyaate eessartoota dhugaa darbamtii onyaate har'amaatu taanaa dudduuba deeminaa dumachiin hin hafnu mirga Yesuus qaamna. Karaniyo